Doktor Abiyyiin seenaa kana geeddaraa jira. Kanaaf hin galateeffadha bara. Seenaa kanatu geeddaramaa jira. Masaraa abbaa isaanii kana paarkiitti geeddare. Qawwee dhukaastee dhufuun sin barbaachisu birrii 400 kaffaltee dhattee daawwatta. Ijoollee keenyaa nuti har'a yoo galateeffachuu baanne caakkaa piroojeektii amma jiru kana yaabbataachin beeta mangisteetti ijoolleen keenya. Abbichu galatoome ulfaatu. Har'a yoo nu galuu baate ijoollee keenyaaf gala. Masaraan sun kan ijaaramuuf Doktor Abiyyiin akkuma yeroo darbe umurii isaa guutuutti jiraatame. Tarrii boor kana aangoo fudhatu jaallamarroo ta'uu danda'a. Isaaf ijaarame ta'a. Jawaar ta'uu danda'a. Isaaf ijaarame ta'a. Anillee aangoon fudhadhu anaafis ta'a maal ijoollee kootiif ta'uu danda'a. Ilma kootiif ta'uu danda'a. Isaaf ijaarame kun seenaatu geeddaramaa jira. Seenaa kana immoo suutuma geeddaraa jira. Siyaasa nuti keessatti guddanne asiin barbadeessanii asii waa ol kaasu ture. Jarri immoo jara kana keessatti guddatan waan ta'eef akka rimmaa keessaa nyaachaa dhufanii kana godhaa jiru. Isa kana akkamittiin hin galateeffadhu abbichuu. Dhaadannoon kun kana booddee hin hafamu. Yaabbataachiniin beeta mangist hin falligaalleen yeminilik beeta mangist hin falligaalleen kan jedhu kana booddee seenaa ta'a. Qalamee tachi keessa jira. Jaldeessatu jira. Waraabessa faatu jira. Zuutti ijaaranii. Waraabessi kan ta'e dhaqee itti galuu danda'a. Qalamee kan ta'e dhaqee itti galuu danda'a. Masaraan Oromoof ijaaramaa jiru garuu caakkaa piroojeektiin namni Oromoo ijaare ijoolleen keenya bor yaabbataachin beeta mangist yaabbataachin rist kan iseen jettutu dhufaa jira. Isa kanatu na gammachiise obboloota ko. Kun siyaasa miti. Waan ani ija kootiin argaa jiru, waan ani dhagaa jiru. Magaalaa Finfinnee kana keessa deemtan yoo laaltan bareedinni dhufaa jiru, hojiin hojjetamaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa wanti inni hojjechaa jiru piroojeektii 3-4 dhaqee ilaaleera gaafa inni xumuramuun irraa dubbadhaa jedheen ture. Gamoon OBN ijaaramaa jiru. Dhaloota boriitiif Oromiyaa Poolis Koomishiniin magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiru. Masaraan mootummaa naannoo Oromiyaa abbaa cabsaa ijaaraa jiru. Manni murtii Oromiyaa ijaaramaa jiru. Jaalmeedaatti hojii baay'ee